Hordoftoonni kabajamuuf jaallatamu yeroo dhakaan bu'uuraa kun kaa'amutti akkam akka turee fi amma immoo akkam akka jiru yeroo obbo kabajamoo obbo Muktaar Kadiir pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa irra turanitti jechuudha kan kaa'ame. Kantiibaan magaalichaa yeroo sanitti immoo kabajamoo obbo Abrahaam Aduulaa kantiibaa magaalichaa turan jechuudha magaalaa Adaamaa. Kuni giddugala bashannanaa diyaaspooraati. Giddugalichi har'a akkam akka jiruu fi sadarkaa kamirra akka jiru haala salphaa kanaan waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Giddugala kana keessatti iddoolee bashannanaa hedduu oolmaa daa'immanii akkasumas immoo oolmaa namoota hundaaf ta'u tolfamee jira jechuudha. Rabbiin galanni haa ga'u. Egaa keessoo isaas daandiiwwan mimmiidhagoon hedduun tolfamanii jiran jechuudha. San qofaa miti yeroo ammaa kana irra deebiidhaan margis harkaan dhaabbataa jira, magariisummaanis harkaan misoomaa jira. Qabeenis seensarra tan jirtu sun giddugala san jirtu jechuudha. Baay'ee mul'attu as biratti kun ishii adii tana garasiin kan irra deebi'ee isinitti agarsiisu jechuudha. Dhakaan bu'uuraa tokko yeroo kaawwamu wanti sun akka isaa akka galma ga'u yoo abbaan kaa'e sun galma hin geessin namni biraa akka galma geessu. Egaa keessoo isaa haala kana mimmiidhageetiin jira jechuudha. Kanaaf dhakaan bu'uuraa tokko yeroo kaawwamu maaf hin xumuramne wanti jedhu nama gaafii namatti ta'uu danda'a. As biratti kan argaa jirru immoo keessaa fagoodha. Dhugaa dubbachuuf keessaa hedduu fagoodha, hedduu miidhagas. Lafti kun yeroo sanitti lafa bosonaan haguugame osoo hin ta'in lafa duwwaa ture. Lafa xuraawwan irratti gatamu ture jechuudha giddugalli kuni. Amma garuu giddugala bashannanaa taasisanii haala kanaan miidhagsaniiti. Baay'ee nama hawwata jechuudha. Mukkeen harkaan yeroo san irraa dhaabbate tilmaama fudhachuu dandeenya. Yeroo jalqaba dhakaan bu'uuraa kaawwamu irraa ka'ee hanga har'aatti sadarkaan inni irra jiru immoo akkam jira kan jedhu jechuudha. Haaluma salphaadhaan tilmaama fudhachuu dandeenya. Kanaaf namni tokko yoo dhakaa bu'uuraa kaa'ee jedhu eenyu galma naa geessa jechuu osoo hin ta'in dhaloonni itti aanu akka galma geessu beekuu qaba jechuudha. Kanaaf wanti xiqqoon sanyiin xiqqoon ati har'a facaaftu borummoo sanyii guddoo taate galma akka geettu hin irraanfatiin. Hojii kamirrattu iyyuu hojii kamiyyuu hojjedhu iddoo kamiyyuu jiraadhu haala kamuu keessa jiraadhu yeroo ati eegaltutti kan galmaan gahu kanuma biraa ta'a jechuudha. Kanaaf hordoftoonni kabajamoof jaallatamu giddugala bashannanaa kana keessatti immoo suuraadhaaf yookiin immoo cidhaaf yookiin sagantaa garaagaraatiif qofa osoo hin ta'in bashannanaaf akkasumas hara galfiidhaaf iddoo qo'annaadhaaf mijata. Akkasumas hanga ammaatti bulchiinsa magaalichaa jala kan jiruu fi bulchiinsa magaalaatiin to'atamaa kan jirudha iddoon kun. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa immoo maal akka jedhu akkasumas karoora baajata 2015 qabame keessatti karoorri baajata 2015 immoo dhimma lafa magariisummaa kanaan wal qabate karoora bara haaraa kana keessatti giddugalli bashannana diyaaspooraa kun immoo maal akka ta'u bulchiinsa magaalaa irrallee yeroo biraatti sagantaa biraatiin viidiyoo biraatiin qabadhee kan isin dhiyaadhu ta'a jechuudha. Mee keessoo giddugala kanaa immoo hanga tokko deddeebi'ee isin daawwachiisa. Egaa giddugalicha keessa jirra. Giddugalichi immoo haala kanaan mimmiidhagee iddoowwan boqonnaa hedduu qaba. Iddoo dirree saaphannaa harkaa qaba. Akkasumas immoo giddugalichi daandilee hedduu keessoo isaatti jira jechuudha. Mee waliin ilaalla jechuudha. Waliin daawwachaa jirra. Manneen as keessatti ijaaramanii jiranis jiru. Manneen kunniin mana maaliif yoo jennee gama olii sanitti manneen lamaa bira dabree jira jechuudha. Gama olitti kan mul'atu sun galma jechuudha. Galma cidhaa garaagaraa keessatti adeemsifamuu itti aanee manneen puulitii fi manneen nyaataa kaaffeen jiru. As biratti illee manni kun hin kireeffamne manni biraas jira isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf giddugalli kun kaayyoo yookiin immoo galmi jalqaba inni ijaarameef hangam galma ga'e kan jedhu bulchiinsa magaalaa irrallee kutaa lammaffaa irratti bal'inaan kan dhageenyu ta'a jechuudha. Bulchiinsi isaas bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan argamu jechuudha. Itti gaafatamummaan isaa hoogganaan bulchiinsa magaalaa Adaamaati jechuudha giddugala kana. Kana boodallee daandiin isaa keessoon isaa fagoodha. Hanga xumuraatti waliin deemnees ilaaluu dandeenya. Dudduubbeessanis manni tokko jira jechuudha. Egaa giddugalicha keessa jirra hanga ammaatti jechuudha.
waliigala giddugala kanaa tolchineetiin kan ilaallu ta'a. Bulchiinsi magaalaa haala kanaan miidhagsee baajata bara baraa giddugala kanaaf ramadee magariisummaan irra caalaa qilleensi magaalattii kan tolu yeroo magariisummaan baay'atu waan ta'eef magariisummaa kanarratti bulchiinsi magaalaa xiyyeeffannaan inni qabus akkam akka ta'e illee asumarraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Egaa baay'ee miidhaga baay'ee namatti tola dhugaa rabbii dubbachuudhaaf magaalaa Adaamaa keessatti wanti akkana argamuun immootu giddugalli bashannana akkana argamuun hedduu kan nama gammachiisudha. Inni kun as keessan kan mul'atu mana daa'imman keessatti ispoortii baratan jechuudha. Teekwaandoo keessatti barsiisaa jirani. Daa'immanis gurguddaanis keessa bashannanaa jiran. Mee gama keessaatti seenee waliin haa ilaallu. Gama keessoo yeroo seenuu dirree tokko argina jechuudha. Dirreen asitti arginu kunillee dirree saaphanaa harkaati jechuudha. Dirree saaphanaa harkaati. Dirree saaphanaa harkaa kanaan alallee immoo dirreen biraas jira gara gadii sanitti dirree lammataatis waliin ilaalla. Iddoowwan taa'anis jira kunoo iddoon kunniin jechuudha. Iddoo irra taa'anii mukkeen mimmiidhagoo as keessa jiranii fakkeenya muka kana fudhachuu dandeenya. Akkasumaan immoo dirree kana guutuu isaa waliin ilaalla. As keessa kan agarru garuu xiqqoosi kunuunsi itti hafa jechuudha giddugala kana. Fakkeenya iddoo kanatti teessoo namni irra taa'u irratti biyyee kuyyiisuun ol baasuudhaan haguugee jira. Kunniin sirraatuu qaba jechuudha dirqama. Silaa namni kunuunsu osoo jiraatee lafti kun hawwata biraatiifuu daawwii biraatiifuu as keessatti galmi garaagaraa odoo ijaarame turizimiifis ni tajaajila jedheeti yaada hawwii kooti. Egaa iddoon kun immoo iddoo kubbaa miilaa itti taphatan jechuudha. Iddoon kun hawwataaf ni mijata wanti an jedheef illee namoonni hedduun gama kana dhufuudhaan bashannanaa isaanii asitti haala gaariidhaan adeemsifachuu danda'u jechuudha. Yoo dhugaadhaan iddoon kun kan kunuunfamu ta'e jechuudha. Kanaaf bulchiinsi magaalaas xiyyeeffannaa itti kennee iddoo kana magaalaa hawwattuu kanneen taasisan keessaa isa tokko waan ta'eef haalan kunuunsee haalan miidhagsee haalan iddoo kana babbareechee qabuu qaba jechuun dhaamsa kootii akkana jirra kunoo as keessatti akkatti namatti tola. Baay'ee tokko namatti tola. Egaa bosonni as keessaa nama bosona biraa baadiyaa keessa jiru nama fakkeesse jechuudha. Bosonni hedduu namatti tola. Bosona kana keessatti re'ootas argee ture jechuudha. Kun as biratti re'oonni jiranii as keessa baay'ee mul'atanii re'oonni bosona ni jaalatu waan ta'eef re'oonnis jiru jechuudha. Hedduu nama gammachiisa. Kanaaf iddoon akkatti bosona fakkaatee huura fakkaatu kun asuma magaalaa Adaamaa keessatti kan argamu giddugala bashannana diyaaspooraati jechuudha. Anis Khalil Turee Arboor Online School irraa Arboor Miidiyaan yeroo hundaayyuu bashannansiisuu barsiisuu akkasumas daawwiidhaaf isin waliin jira jechuudha. Isinillee nu daawwadhaan yaada hawwii kenna. Hanga xumuraatti Arboor waliin taatanii akka nu hordoftanillee asumaan isin affeeruu barbaada. Egaa dirree irraa baanee gara giddugalaa yookiin mootuu adda babayiitti dhufnee jirra jechuudha. Adda babayiin giddugala kanaa immoo maaliin miidhagee jira laata? Adda babayii kana garamiin ilaaluu dandeenya kan jedhullee waliin daawwanna jechuudha. Mee asitti giddugalli kun maal fakkaata? Manneen isa keessatti ijaaraman kunniin maal fakkaata kan jedhu walumaan ilaalla. Giddugalichi akkana miidhagaa kun ofiisiisa. Giddugalicha kana keessatti cidha garaagaraatu raawwata jechuudha. Gaggeessaa sirna garaagaraatu raawwata galma san keessatti jechuudha. Gaggeessaan kun yookiin immoo sirni garaagaraa kan as keessatti raawwatamu. Asitti mootuu qabeedha kan arginu. Qabeen giddugala kana keessatti haala kanaan miidhagdee marfamtee bareeddee jirti jechuudha. Egaa qabeen tun aadaa Oromoo keessatti maal akka taate hundi keenya ni beekna. Kana fakkaata jechuudha. Kabajamoo obbo Muktaar Kadir pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo turanitti dhakaan bu'uuraa kan kaayan yeroo sanitti
har'a hojiirra oolee hanga kana hojii irratti yoo arginu nama gammachiisa. Haa galatooman jennaani. Anis Arboor Online School irraa Kaliil ture jechuudha. Giddugala bashannanaa diiyaaspooraa kana bosona woboon keessa jiru yookiin immoo bosona mana goototaa fakkaateetiin magaalaa kana keessatti iddoon kun argamuun isaa immoo hedduu nama gammachiisa. Dhugumatti bosonichi bosonuma san fakkaata waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti viidiyoottan hedduu yeroo hedduu namni waraabee gadhiisus ni argina. Iddoon sunis iddooma kana ture jechuudha. Kanaaf namni tokko dhakaa bu'uuraa kaa'ee yoo jennu dhakaan bu'uuraa kaa'ame sun yeroo tokkotti immoo galma akka gahu irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Akkatti miidhagee jira jechuudha. Namni abbaan yaada dhiheessa, ilmi immoo yaada abbaan dhiheessisan hojiirra oolchee galma geessa jechuudha. Yoo dadhabe immoo akaakayyuu isaatti dabra. Giddugalicha keessatti immoo sirna gaggeessaa cidha garaagaraatitti illee haala kanaan eenyummaanuu gaggeessuu danda'a jechuudha. Giddugala kana fayyadamuudhaaf wanti isin daangessu tokko hin jiru. Keessatti qo'achuudhaaf keessatti sirna garaagaraa sirna fuudhaa heerumaa ta'uu danda'a. Cidha sagantaalee biraatis qindeeffachuu yookiin immoo qopheeffachuu dandeenya jechuudha. Fuulduree keenyatti kan argamu kun immoo mana nyaataa yookiin immoo kaaffeedha jechuudha. Kan giddugalichi kun qabu. Giddugalichi kun kaaffee ni qaba. Lafti isaa keessi bal'aadha. Keessi isaa lakkoofnee xumuruu hin dandeenyu. Kun immoo galmarraa kan dhufaa jiran jechuudha. Daandii galmarraa garana fidu jechuudha. Egaa giddugalicha kana keessatti waa hedduu arginee waa hedduu waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa giddugalicha keessa kunoo fuulduree kaaffeetti argama jechuudha. Yeroo ammaa fuulduree kaaffeetti argama. Galmichi immoo dudduubbee sanii kan mul'atu. Galma baay'ee guddaa fi miidhagaadha. Sagantaadhaan qabamee jira waan ta'eef galmicha keessaa namni bahaa jira. Fuulduree kaaffeetti immoo lafoottan jiran hunda isaanii irra deebiidhaan misoomsaa jiru. Giddugalichi kun kana fakkaata jechuudha. Hanga xumuraatti waliin taatanii akka nu hordoftan hawwiif yaada kooti. Xumura irratti wanti isin agarsiisus jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf anis Arboor Online School giddugala kana keessa ta'uudhaan giddugala kana haala miidhaga isaa akkasumas haala namatti toliinsa isaa isinitti agarsiisaa jira. Hanga xumuraatti immoo waliin kan daawwannu ta'a. Hordofaan afeerraa kooti. Egaa bosona hedduu as keessatti argina jechuudha. Akkasumas mukkeen garaagaraa as keessatti argina. Bosonicha kana keessa wanti hin jirre hin jiru. Giddugala kana keessa iddoon hedduun bosona fakkaata. Iddoon hedduun immoo lafa magaalaa yookiin immoo lafa baay'ee nama gammachiisu fakkaata jechuudha. Isinillee kan nu daawwachaa jirtan bakka jirtan irra taatanii anis Arboor Online School irraa saganticha qabadhee kan isiniif dhiyaadhe. Sagantaa keenya hanga xumuraatti akka nu hordoftan isiniif dhaamaa kan tures anis Kaliil ture jechuudha. Kara galmaatti deemaa jirra. Galmicha waliin kan ilaallutaa jechuudha. Egaa galmichi fuulduree keenyatti kan argamu kana. Egaa giddugalichi isa kana jechuudha. Galma kuni galma cidha garaagaraa keessatti qopheessan jechuudha. Cidha sagantaalee akkasumas walga'iin garaagaraa kan keessatti gaggeeffamu galmicha kana jechuudha. Baay'ee namatti tola galmichis baay'ee miidhaga. Dudduubbee isaatti maaltu argama kan jedhuuf immoo waliin ilaalla. Dudduubbee isaa kan jiru mana fincaaniiti jechuudha. Iddoo sanitti kan argitan mana fincaaniiti. Kanaaf giddugala kana keessatti bashannanuu qofaan jechuudha. Sagantaalee garaagaraa qabanneetiin sagantaalee garaagaraa asitti dabarsuu dandeenya. Keessattuu warroonni Adaamarra taatanii viidiyoo garaagaraa hojjettan akkasumas sagantaalee garaagaraa qabattanii jirtan giddugala kanatti dhuftanii osoo achumaan giddugalichas beeksisaa ofii keessanillee bulchiinsa magaalaa jala kan jiru jechuudha. Giddugala kana beeksisaatiin ofii keessanillee osoo cimtanii as keessatti hojii gaggaarii uummattanii yookiin immoo hojii gaggaarii viidiyoo gaggaarii dalagdanii isin jechuu barbaada. Galatooma horaa bulaa. Hanga ammaatti saganticha qabachuudhaan kan isin daawwachiisaa ture anillee Arboor Online School
Kaliil ture jechuudha. Saganticha irratti mootu yaada qeeqaa komii qabdan kan yoo jiraate iddoo kamittuu naan ga'uu dandeessu. Bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Arboor Online School subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Gara gadii dhaqaatii subscribe taasisaa. Share waliif godhaa yoo viidiyoon kun isinitti tole jechuudha. Hiriyoota keessaniif daddabarsaa. Akkasumas immoo yoo viidiyoon kun isin gammachiise yaada keessanis gara gadiitti naa kaayaa. Yoo komii isinitti uumellee komii saniif yaada naa kaayaa isiniin jechuu barbaada. Horaa bulaa deebanaa isin jaaladhaa isin galatoomfadhaa. An Kaliil ture jechuudha.